harka fuunii kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii mastuutuu taatan hundi keessanuu akkasumas bakka itti isin ga'ee isin jira hamiin baga hunda keenya ni nuti nu ga'e akkasumas kun farsoo ayyaanaati kunoo haala kanaanii amma baaldii kanatti nana xallala bishaan qaba sila ta'eefu akka nu jala gadi hin namnine namni harka tokko biyyeedhaan hin taphatudha. Kunuuti haala kanaan haxallalanneetoo kecha baafanne maaliif wantan qadaadii ol kaa'uu barbaadeef asitti haayilaandii kiyya kanatti naqadhe farsoo adiidha akka biyya keenyaa sanitti farsoo diimaan ta'u wanni goonu hin jiru gaafa biyya galle kan caalaa sin obaasna jechuudha. Akkasumas immoo kunoo kana fakkaata farsoonii ayyaana naqadhee sin jechuu jaaladha. Koottaa isaa dhunnu biddeenis immoo akkatti nan itti tolfadhu sinitti agarsiisaa siniin jedhaa kaamat kunoo kana fakkaata farsoon keenya siniin jechuu jaaladha.